hordoftoota amiin shawuu bagana gajaraatan bakkuma jirtanii nagaa rabbii isiniif haa baay'atu isiniin jecha akkuma duraan waadaa isiniif seenee turetti inshallah har'as viidiyoo takkaan qabadhee isiniif dhiyaadhe. Viidiyoon tun hedduu viidiyoo akkaan na ajaa'ibsiiftee akkaan natti toltee viidiyoo tana keessatti shabaabni kenna dardarri nama akkanuu yookiin shamarran viidiyoo tana keessatti uf laaluu qabna, uf tilmaamoo qabna. inshallah viidiyoo tana keessatti nami hunduu uf halaalu sagantaan har'aa ammoo sagantaa if tilmaamiitii uf laaliitii. inshallah tanaafuu sagantaa tana hanga dhumaatti viidiyoo tana daawwachuudhaan wajjuma daawwannaa viidiyoo tana viidiyoo akkaan abdii namatti tortuu barumsa irratti kaka'uu irratti kaka'umsa barumsa irratti viidiyoo akkaan abdii namatti tortuu viidiyoo akkaan yaani namni hundinuu keessatti uf laaluu qabuudha. inshallah hanga viidiyoo tana dhumaa wajjumaan daawwannaa. kan gara viidiyootti usuun tarri dura garuu warroonni subscribe gochuudhaan maatiinaaf hin ta'in subscribe gochuudhaan inshallah maatiinaaf ta'an kabajaadhaan isin gaafadha. inshallah hanga dhuma viidiyoo tana wajjumaan ka daawwannu ta'a. viidiyoo tana wajjumaan تلك آيات الكتاب المبين آيات كتاب بهات إنا ننزلناه بقرآن قرآنا عربيا قرآن عربي مفهوم لعلكم تعقلون كوابحة الكباباني فيه نحن نتعلم نقص عليك درجة تخزين ساعتان أحسن القصص والفلفل بما أوحينا إليك درجة وحيون يا محمد هذا القرآن حسنا وإن كنت وتاتي من قبله تندر لمن الغافلين خرج الجنوتات إذا قال يوسف باجي لأبيه باسات يا أباتي إني رأيت من الأرض أحد عشر كوكبا أريد يخطئون والشمس والقمر أدروا في أرض رأيتهم من الأرض للساجدين حناسدون الأرض قال يا بني يا المخي لا تقصصوا رؤياك منام مديسين على إخوتك وليدتك مديسين فكيف لك ملسبات كيف ملسبات إن الشيطان للإنسان من مات عدو مبين عدو ظاهرات وكذلك ما يجتبيك ربك في ثمرته ويعلمك سبرسيس من تأويل الحديث كما ما سبرسيس ويتم نقوت نعمته عليك نعمة ستبوته وعلى آل يعقوب آل يعقوب تسبوته كما أتمها مقبوته على أبويك أبوتي من قبل تدره إبراهيم كبتت وإسحاق كبتت إن ربك ربي عليم حكيم للصالح. Aku malah tidak. Ulama mampu hedduu wallahi abdiillee namatti tola, hedduu namatti tolalleedha. Rabbiin umrii isaanii haa dheeressu. Namoota akka isaanii rabbiin umrii isaanii dabalee isaan umrii isaanii haa dheeressu inshallah. Tanaafuu yaa shabaaba keenya viidiyoo tana keessatti uf tilmaamtanii me an eessa jiraatanii uf tilmaamtanii nami hagana yookiin umrii hagana gahu nami guddaan hagana gahu yoo akkanatti tafsiira quraanaa akkanatti ofirraa qara'u ofirraa beeku yaani beekumsi daangaan qabu maal akkam uf tilmaamtame. an akka kiyyatti garuu hedduun takka uf taajjabe hedduu uf tilmaame. kanaafuu yaa kabajamtoota hordoftoota amiin shaw inshallah bakkuma jirtanitti barachuu irraa of duubatti hin deebinaa. barumsi waan hundaafuu furtuu waan hundaatu barumsa waan ta'eef jechaadha. obboleeyyan keenya ka biyya alaa jirtanillee bakkuma jirtanitti haala isinii danda'ameen haala dandeettaniin barumsarraa hin ceeminaa, barumsarraa hin harkifatinaa. barumsi addunyaatti illee waan gaarii akhiratti illee waan gaarii. nami barumsa qabu waan hamtuu hin dalagu, nami barumsa qabu waan gaarii malee hojjetu, nami barumsa qabu wantoota babbadaa waan rabbiin hin jaallanne waan ilmi namaa hin jaallanne hundarraa fagaata, nama miidhu. kanaafuu barumsi ilma namaatiif murteessaadha.
kanaafu barumsa irratti xiyyeeffannoo keessan bakkuma dalagdanitti illee yoo ta'e bakkuma jirtan hundattuu yaani barumsaan akka of duuban deebine haa barannu barumsi furtuu waa hundaatii waan ta'eef inshallah viidiyoon tun isinitti tolte jedheen abdii qaba inshallah viidiyoo biraa qabadhee hanga isiniif dhiyaadhuuf yoo rabbi jedhe viidiyoo biraa viidiyoo kana fakkaatu haa ta'uu kanaan alaa haa ta'uu dhimmuma ta'e irratti uf xiinxalii uf tilmaamii maal taajjabdee viidiyoo yaani ilma namaa keessatti uf laaluu danda'u an eessa jira jedhee keessatti uf laaluu danda'u an nama amala badaa akkanaa qabu moo an nama gaariidha nama hamaa yoo taate fakkeenyaaf nama jechoota gaggaarii jechuu nama silaa namarraan eeggamne dubbatu jira yeroo ammaa keessaaftuu sooshaal miidiyaa irratti namoonni akkuma argetti waan arge haasayaa tanaafu namoonni akkasiisan irraa viidiyoo akkasiisan ka waan argan namni wama arge irraa haasa'u irraa viidiyoo akkasiisan qabe isinii fiduudhaan anoo eessan jira jennee akka keessatti of laalluu fi akka of tilmaamnuuf jechuudha qophii tana wanni qabadhee isiniif dhiyaachuu filadheef tanaafu inshallah hundi kenna viidiyoo an isiniif hojjedhe keessatti uf haa laallu uf haa tilmaamnu maal akka taajjabne maal akka taajjabdan haa laallu inshallah hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti viidiyoon tiya isin narraattanuma fakkaatti hanga inshallah viidiyoo biraatii wal arginuuf viidiyoo kana jaalattan jedheen yaada like share subscribe gochuun irraanfatina kabajaadhaan isin gaafadha inshallah wala inshallah hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha assalamu alaykum wa rahmatullahi